Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo Teekii. Guyyaa har'aa kana appilikeeshinii ajaa'iba ta'e tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Appilikeeshinii kanatti fayyadamtanii kan isin hojjechuu dandeessanii introo viidiyoo keenyaa bifa gaarii ta'een nuuf hojjechuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kanatti baay'ee isin akka itti gammaddan nan beeka. Kanaaf hundumti keessan sabskiraayib gochuudhaan jalqabnaa, laayik, sheer nuuf godhaa isiniin jecha gara viidiyoo qabadhee dhufeetti namuun darbu. Appilikeeshinii kana kan as iskiriinii irratti agartanii Pixel Flow kan jedhu kanaadha. Pixel Flow kana Play Store irra galtanii daawunloodii gochuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan maqaan isaa Pixel Flow kan jedhu kanaadha. Kanaaf keessoo isaa seennee akkamittiin akka itti fayyadamuu dandeenyu isinittiin agarsiisa. Jalqaba hamma xumuraatti nu hordofaa isiniin jedha. Jalqaba gaafa appilikeeshinii kana tuqnu keessoon isaa ayyama nuuf gaafata, sanaaf ayyama kennineefi dabarra jechuudha. Kanaaf play kan jedhu kanatti yommuu nuyi buunu play yommuu jennuun booddee gara kanatti nu fidaa. As keessa gara iddoo gootiiti kan jedhu jala kanatti kan argamtu kanatti buuna. Gootiiti kan jedhu kanatti erga buunee booddee row kan jedhu kana asirraa pilaasii saayinii kan qabdu kana mallattoo ida'uu kanatti buuna. Sana booddee keessoo isaatti akkamittiin introo akka hojjechuu dandeenyu nutti agarsiisa jechuudha. Kunneen baay'ee isaanii jira. Bifa barbaanne filachuu dandeenya jechuudha. As keessaa kan barbaanne filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani as keessaa tokkotti filadhee isinittiin agarsiisa. As keessaa an jalqaba irratti kan jettu kana yoon filadhe your title iddoo jettu kana jalaatti kan barreeffameeru edit kan jedhu kana jira. Edit kan jedhu kana yommuu tuqnu sana booddee gara kanatti nu fidaa jechuudha. Asirratti kan nuyi barreessinu jalqaba kan nu barreessuu barbaanne introo keenya irratti asirratti barreeffama jechuudha. Kanaaf asitti yommuu buunu gara kiiboordii keenyaa dhufne asirratti fakkeenyaaf ani welcome kan jedhu barreessuu barbaade asirratti welcome to jedhee asirratti okay ergan jedheeni gara iddoo lammaffaa irratti argamtu kanarratti immoo welcome to Oromoo Tech jedhee barreessuudhaaf Oromoo Teekii kan jedhu kanatti filee asirraa sana booddee gara ittaanutti nu dabarsa jechuudha. Kan ittaanu gara gadii kana yookiis gasinne asirraa kan nu arguu dandeenyu iskeelii, poozishinii fi X fi Y irra kan jedhu kanaadha. Iskeelii kan jedhu kuni akkamittiin guddisuu fi xiqqeessuu akka dandeenyu jechuudha. Kanaaf asirraa ittiin guddisuuf xiqqeessuudhaafis asirratti sirreeffannaa jechuudha. Sana booddee akka ittiin erga guddifnee booddee asirraa X kan jedhu kuni gara bitaaf mirgaatti butuudhaaf nu fayyada. Kanaaf asirratti sirreeffachuu dandeenya. Asirraa immoo poozishinii Y kan jedhu kuni olii fi gadi butuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf asuma irratti qabannee bifa kanaan kan biraan asirraa baakgiraawundii kan jedhu kanaadha. Baakgiraawundii kana kan barbaanne filachuu dandeenya. As keessaa baakgiraawundii kana yommuu tuqnu asirraa daayinaamik kan jedhu kana jalatti waan baay'ee nuuf fida jechuudha. Ofiisaatii kan of keessaa qabu. As keessaa tokkoon isaanii filachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirraa fakkeenyaaf yoo filanne bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Lammaffaa kanarra yoo filanne akkattiin bifa kanaatiin nuuf fida. An fakkeenyaaf sadaffaa kanarraa filadhee ittiin hojjedhaa jennu as keessaa kana yommuu filannu isa booddee bifa kanaan erga nuuf fidee booddee dhumarratti kan nuyi gochuu dandeenyu asirraa export kan jedhu kana jira. Export gochuudhaan dura garuu asirraa gara gadii kanarra kan jiru iddoo jalqabaatti deebine kan nu barbaannu fakkeenyaaf erga kana hojjennee booddee gara faayila keenyaatti tiraanspoortii goona jechuudha. Sana booddee faayila keenya irratti tiraanspoortii erga goonee booddee achirratti maalitti dabaluu dandeenya? Viidiyoo ediiterii kan kan jedhu yeroo dhiyootti isiniif dhiyeessa. Isarratti itti dabaluu dandeenya jechuudha. Saawundii yookiis sagalee jalaan dhaga'amu jechuudha. Kanaaf isas yeroo dhiyootti yookiis guyyaa lama booda gadi isiniif dhiisa. Isarratti hordofuu dandeessu. Kanaaf asirraa amma export kan jedhu kana tuqna. Export kan jedhu kana yommuu tuqnu asirraa digirii nuyi ittiin export gochuu dandeenyu nuuf fida. Kanaaf asirraa kan barbaanne faastersii filachuu dandeenya. Isa booddee export goona. Export yommuu goonu bifa kanaan nuuf fida.
asirraa gaafa inni nu fidu export amma inni ta'utti eegnaa jechuudha. Daqiiqaa muraasa gidduutti yookiis sekendii gidduutti iyyuu ta'uu danda'a. Garuu asirraa amma daqiiqaa lama gidduutti nuuf fixuu danda'a jechuudha. Akkaataa bilbila keenyaa irratti hundaa'a. Kanaaf amma inni nuuf fixutti hin eegnaa jechuudha. Amma yoo ilaallee qaata nuuf xumure jechuudha. Xiqqoo ishee tafee sana booddee eegnee erga inni nu xumuree booddee gara faayila keenyaa keessa deemuudhaan sanarraa argannaa jechuudha. Salphaatti faayila keenya seennee argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf asirratti faayila keenya erga seennee booddee nuuf fida. Amma kan hojjenne isa kanadha jechuudha. Bifa kanaatiin nuuf fidee jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo asirratti akka isin itti gammaddan abdii guddaa qaba. Kanaaf hundumti keessan viidiyoo kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yeroo biraa immoo waan yaada qabdan hundumaa kan irratti hojjechuudhaaf isin barbaachisu hundumaa na gaafachuu dandeessu. Koomentii, sheer gochuudhaan hundumaaf na gargaaraa isin jira. Ciao ciao.